Egaa hordoftoota kiyyaa har'aan tana ganama isin dhufeetiin jira. Maaliif akkanatti aarjechuun keessaa waan hin oolle hangizee mana xaragee mana walawwalee kaarraa fakkaasee geesse ibidda aarsuun amala kiyya jechuudha. Hedduunatti tola. Kanaaf kushina kiyya xaragee walawwalee ijaarsa keessa kaa'e jechuudha. Saniifi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaanii keessan dalagaa fi aan akkam isin jaana bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda ta'e abdiin qaba. Itti aansuun osoo maallaqan hojjechuuf gara kushinaa kiyyaa yoo seenu asumaan isinitti waa dubbadha jedheeti jechuudha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf ani xiqqoo sa'aatiin biiziidha. Kanaafuu deeqaa isinitti dheeressu deeqaa ofishaanii takka jechuudha waan isinitti haasa'uu qaba. Hanga dhuma viidiyoo kanatti waliin tura viidiyoo keenya immoo laayik sheer gochuuf hin dagatina. Wanti isinitti haasa'uu barbaadu jechuu barbaadu namoonni keessaa waa nagaafattan waa hedduu nagaafattan jechuudha. Viidiyoo kanaan galumaatti ilaala. Yeroo baay'ee ni dubbadha yeroo hedduu ni dubbadha jechuudha. Wanti isin nagaafattan waan na ilaallatu ta'uu qaba. Wanni isin nagaafattan waan gadhiisuu irratti hundooftanii ta'uu qaba. Isin jechaan jira jechuudha hordoftoota kiyya. Akka hubattan abdiin qaba. Akkasumas namoonni meeshaalee garaagaraa narraa ordarii godhataa jirtan meeshaan hedduutu akka dabalaa jira. Dheengaddalee isinitti himee warri immoo turtanii nagaafattanii kaatanii turtanii maallaqa ergitan nama afaan lama dubbadhe faana taasisaa jirtan wallahi laazim maaliif meeshaa kana har'aan tana gatii har'aa isinitti himee isin torbaan lamaan booda kan ergitan maallaqa torbaan tokkoon booda kan ergitan maallaqa jechuudha. Gizee maallaqni isin bira geessan gatiin meeshaa kun isaatu dabalee na eega. Kanaafuu gaarii miti jechuudha. Kanaaf waliif hubachuun osoo jiraate natti tola. Maaliif yaanilee hedduutu akka itti dhiphadha gizee meeshaa nama hedduu kan wallahi baay'ee akka itti dhiphadha jechuudha. Kanaaf nama jinqa maaliif dhimmi namaa dhimma kee osoo ta'e rakkoo hin qabu yoo qabaatee booda yoo dhabde hin dhiiste jechuudha. Isin jaa hordoftoota kiyyaa waan tokko jechuudha. Waan namaa gizee ta'e hedduu takka ulfaata hedduu jechuudha. Waan kiyya gizee ta'e fakkeenyaaf wanni tokko yoo qalbiin keenya barbaadee godhachuu deeme humni kiyya waachi na hanqate yookaan mallaqni harkaa qabu waachi na hanqate du'iin hin jiru jechuudha. Maaliif bakka yookaan gatii qannasu beekee bitadhaa yookaan mootu itti daddalagadhee gizee naa guutetti gizee naa mijooftetti bahee godhadhaa jechuudha. Garuu yoo waan namaa ta'e baay'ee takka ulfaataadha. Har'a isinitti himee yoo isin turtanii maallaqa ergitan gaaf sana akkasitti yoo kan hin argamne ta'a namatti hin tolu jechuudha. Dhiqqoo namatti hin tolu. Namni nama afaan lama dubbatanii nama taasisa. Kanaafuu namoonni meeshaa ordarii godhachaa jirtan itti yaada gizee itti ol kaatan na dubbisa. Ittuma yaada itti yaadatumaan yaada keessan san ofuma bira kaayadha. Gaafa maallaqni harkarratti isinii dhufte hello yoo jettan an online jira waan ta'eef na argattan jechuudha sa'aatii kanatti. Akkasitti akka hubattan abdiin qaba. Nama hedduutu natti bilbila jechuudha. Hedduu natti bilbila guutumaa guututti cufuufi namni achi keessa na barbaadu ni jira. Kamaatii surprise gochuu danda'u haadhaaf abbaa ofii bunaaf sukkaara bituu fi barbaadu nama hedduu jira. Namni immoo ammatti qophaa'ee sirbisuu barbaadu ni jira. Yoo bilbila cufu guutumaa guututti namni na dhaaba jechuudha. Yoo bane immoo namni callisee namarratti bilbiluu hedduudha. Waan akkasiin irraa of qusadha. Namoonni na hordoftan namoonni meeshaa kiyya jalatti laaltanii narraa ordarii godhachuuf natti bilbiltan tokkoffarratti itti yaada jalqaba ofii keessanii itti yaada waan isin barbaachisu waan isin hin barbaachisne addaan baafadha. Ammallee deebitanii kanaafuu hordoftoota kiyyaa namoonni waggaa dheeraa biyya namaa teettanii amma immoo yoo waan tokko nama gaafattan namni isinitti himu yoo sanbar akkana yoo anan jiru akkana maal taatan maaltu akka duriititti jiran yoo isin yoo laaltan wanti takka akka duriititti hin jiru jechuudha. Hatta karaan akka duriititti hin jiru gabaan akka duriititti hin jiru gatiin isaatiin. Kanaafuu akkanarraa hubattan abdiin qaba. Maal isin jechuu barbaade tokkoffaarratti wanna nama gaafattan san wanna barbaaddan san addaan baafadhaa beeka wanna barbaaddan jechuudha. Itti aansee mootu sa'aatii isin itti godhuu qabdan yeroo itti ol kaatan ta'uu qaba jechuudha. Sagalee namni natti ergitanii sagalee keessan sababa sagalee keessanii sagalee hedduu deebisaa hin jiru. Maaliif ree itti qophaa'an dubbisaa gaafa itti ol kaatan jedhee viidiyoo gizee baay'ee isin waraaba. Amma gizee kushinaa seenu wallahi sagalee hedduu natti ergame. Yogguu dhaggeeffadhu guyyaa sadii booda ji'a lama booda torbaan lama booda kan dalagattaniif kan dalagachiiftaniif amma dubbisuun keessan bu'aa takka isin qabu jechuudha. Naannoo sa'aatiin irraa bu'u ta'e malee yeroo masanitti na dubbisaadha isin jee yeroo baay'ee isinitti hima. Kanaaf hundi keessan akka hubattan abdiin qaba badoomaaf miti wanna nama jedhaa jiru kun hunduu isiniif sanaafis waan gaariidha jechuudha. Akkasitti akka hubattan abdiin qaba namoonni meeshaa barbaadan meeshaan babbareedni na biratti ni argama. Akkasumas namoonni majalisa barbaadanis firaasha majalisa namoonni barbaadan namni firaasha 5-6 jettan majalisa kaaree 6 ajajadha. Isatu isinii bareeda gatiin olii dhufa maaliif tokko faratti
firaashii 6 jechuun baay'ee guddiidha. Maaliif guddii ta'e beektaa? Firaashii 6 gaafa bitte tiraasii isa wajjin deemu tiraasii 18 si barbaachisa. Firaashiin 3 tiraasii 9. Firaashiin 6 ta'e tiraasii 18 si barbaachisa. Eshi beebi tiraasii yoo qabaate digaafii yoo qabaate uffata isaa guutuu wajjin yoo herreegame garuma majaliisa kan jala siqe jechuudha. Firaasha 6 yoo ta'e maaliif si fakkaate? Firaashii 6 kana guutuu jechuudha kan majaliisaati beekaa abbaa 10 tikna isaa. Firaashii 6 jedhu malee wanti isa wajjin deemu makaddaan jira beebi tiraasiin jira tiraasii firee 18 barbaachisa firaashii 6 jechuudha. Kun hundi adda addatti bitama. Deebi'ee uffata isaa itti uffisuuf addatti birrii kafalta. Yoo majaliisa ta'e garuu waan kana hunda ni qaba. Kaaree 6 jettan warri firaasha 6 firaash torba warra faanaan jedhan. Anaaf bareedaadha rakkoon qabu garuu akka yaadatti akka nama tokkotti akka obboleettii tokkotti mana keessan keessaa firaashii 6 torba warri jettan. Kaaree 6 majaliisa jettan tokkoffaa ol fageenyi isaa isinii dabala ka firaashii isaan lama ta'a jechuudha. Inni biraammoo digaafillee qaba, beebi tiraasillee qaba. Majaliisni jechuudha. Kanaafuu firaashii 6 torba 5 warri jettan majaliisa kaaree 6 osoo jettanii natti tola jechuudha. Lakki rakkoon qabu jettan mirga keessanii. Kanaaf waan irraa hir'isu garuu isiniif qooduuf akka yaadaatti. Maaliif firaashuma ta'e gatiin isaa gadi bu'a jettanii yoo yaaddan uumama isaa wajjin firaashii 6 jechuun qandee miti. Gatiin isaa majaliisuma jala dhufa jechuudha. Firaashii 3, firaashii 2, firaashii 4 normaala. 4 garuu baay'ee majaliisa jala hima dhiyaata uumama isaa wajjin. Firaash 3 olorri barbaadan 4 ol barbaadan 3 fi 4 olorri barbaadan majaliisa abbaa digdama kaaree 6 jettan baay'ee takka bareeda jedheeti yaada akka yaada kiyyaatti kaan immoo mirga keessan isin jaa wanni biraan mootu meeshaan babbareen na biratti ni argama konfartii babbareeda yoo barbaadan konfartii biyyaalaa na biratti ni argattan jechuudha waan kamuu qamisii dhiyeenna sanillee uffata kamuu diriyaa maal shaalii uffata dhiiraa bintiisallee barbaadan na biratti ni argattanii egaa hagalma isin haasa'uu fi wanni guddaan dhufe qophii taatan qofa na dubbisaa namni qophii taatan qofa akkasumas hiriyaan ta'e bitatte waan humni kee hin dandeenyetti uf hin dhiphisini hiriyaan kee hadha galuuf meeshaa gadi kan hin dandeenye yoo ta'e suuta itti yaadituma meeshaa dhugaadha ni dabala garuu haa ta'uti caccabatti amma bitadha jettee uf hin dhiphisini nama akkas jedhutu jira jechuudha kanaafuu wanni si barbaachisun addaan baasii meeshaa manaa keessaa yookaan dirqama ija ta'e keessaa baastee kaawwan booda illee bitattee rakkoon qabu jechuudha. Kanaaf uf dhiphisuun barbaachisaadha miti. Biyya namaa teettanii garmalee uf hin dhiphisina waan sila normaalii waan bakka meeshaa manaa keessaa waan babbareeda waan sila ni dabala jedhamee yaadamu bibbitadha namoonni hunda olii gahuu hin dandeenye jechuudha. Akkasumallee ufii keessanii sa'aatii isin barbaachisetti ajajadha malee namni ajajateef hin ajajatina. Kana isin jedhu yoo qophii taata rakkoon qabu maaliif hiriyaan ta'e takka bitattee yoo sitti atis bitadhu isin jette keeri si gorsite yoo itti yaaddee yaada san of keessaa qabatte yoo bitatte bareedaadha jechuudha. Ani kan hin jechuu barbaade osoo yaada hin qabaatin osoo fedhii hin qabaatin meeshaa san bitachuuf fedhii osoo hin qabaatin hiriyaan ta'e qofa bitatteef illee ittiin cinqaminidha malee bitachuun bareeduma. Egaa hordoftoota kiyya akka hubattan abdiin qabaa namoonni na dubbistan akkasitti sa'aatii itti ol kaatanii na dubbisa. Gabaan kun ni beektanii gizeen hunduu ni dabala jechuudha. Ni dabala illee jedhanii gizee baay'ee nama dubbatu namatti ulfaata. Kanaafuu gizee itti ol kaatanitti heeloo jedha. Ani inshaallah rabbi fayyaa nuuf haa kennu onlaayinii marran jira karaa waasaappiitiin na dubbisa. Lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 673 karaa waasaappiitiin yookaan iimoo teelegiraamii hundaanuu na dubbisuu dandeettanii. Akkana isiniin jaa namoonni namarratti callisanii bilbiltan narratti hin bilbilina. Dhugaa isiniin jaa namoonni dhimma malee narratti hin bilbilina. Akkanuma isin hordoftoota kiyya viidiyoon kee kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo kee mootu laayikii godhame maaltu isin raadhata laayikii yoo gootan moo dirqama namni waan hin taane hojjechuu qaba isin akka laayikii gootanii. Dhugaa dubbachuuf warri piraankii jedheetiin yuutuubii kana guutuu miidiyaan kun hundi afaan hundaanuu piraankii masawwaa dalagamu kana gizee nama aarsa gizee mootu warruma uummatuma laalutu akkas godha jechuudha. Maaliif sirriitti ilaaltani waan sobaa yoo ta'e waan piraankii yoo ta'e waan bakka hin fakkaanne tokko namni fakkeessee hojjete laayikiin isin viidiyoo tokko gootanuu nama ajaa'iba jechuudha. Viiwuun hedduu nama ajaa'iba. Nama waan tokko hojjetetiin waan dhugarratti hundaa'ee hojjetee gadhiis tokko mootu inumaan laaltan. Hundumaafuu yoo isinitti tole laayikii godha yookaan rakkoon hin jiru abshirii laayikii argachuuf jecha waan hin taane hin hojjennu inshaallah yoo isinitti tole laayikii godhaa barreessa yaada keessanillee viidiyoo kana jalatti waan nama dubbadhe kana jalatti wanni isinitti hin tolle yoo jiraatu wanni an sirrii hin dubbanne yoo jiraatu ta'e anillee akka irratti uf laalu
yaada muraada keessan bakka saanduqa koomentiitti barreessuu hin dagatina. Akkasumallee immoo share godhuu dandeettan share godhaa. Namoonni waan garaagaraa barbaadan maatii keessan aspeezaa garaagaraa sarpiraayizii garaagaraa yookaan maatii keessan gammachiisuu warra barbaaddan barbaadan dabalatanii argattanii egaa lakkoofsa isinii misaa'inaa bilbilaa viidiyoo kee kana fakkaata ture akkasitti ture abdiin qaba osoo isinitti haasa'u sa'aatiin misaa kutee jira sa'aatiin laqana hundumaafuu hanga hojii kiyyaa deebi'uu fi yeroo gaarii qabaadhaa isin jaaladha isin kabaja hundi keessan naaf jiraadhaa umrii dheeraa rabbi yaada muraada keessan isinii haa guutu hundi keessan warra daawwattan biyya keessas biyya alaas isin jaaladha wallahi laazim baay'ee isin jaaladha guyyaa gaarii keessan haa oolaa baay'ee